haati manaatiyya hawwiin warqii intala Oromooti. Intala iluu abbaa booraati. Intala hundee kabajamtuuti. Intala naamusa qabdi. Batarrafee mabtaanoo የፈለገች ነገር yeroo ወጣትነtii ofiititti laayifii feete dabarsu akka feetetti jiraatu waan feete ta'uun nan ilaallatu. Kan na ilaallatu kan eega gaafa anaafisii jidduutti ni kenne eegalamee qofa. Naataate warqinaati. Wallaahi osoo kana booda dubartii kuma tokko addunyaa kanarraa dhufte nuusii isii onneetiyya keessatti hin geettu. Isiin nama waan darbirraa baratee nama waan fuulduraa sirreeffatee deemaa jiru. Badii namni kaleessa dabarsee nama qeeqan. Har'a bultii namni ijaarate diiguuf deemtan abboo rabbi bultii teessan haa diigu qaraa rabbi sin diige. Tiyya bultiin hin diigamtu rabbitu naa ijaare. Ustaaz Naasir Hamzaatitu kalimaa rabbiitiin yaa ayyuhan naasu ittaquu rabbakum allazii kalaqakum jedhee qur'aana rabbiitiin itti naa qara'ee bultiin tiyya nikaha qur'aana rabbiitiin ijaaramte waan ta'eef wanti qur'aana rabbiitiin ijaarame hin diigamtu. Warri anaaf isii diiguu barbaadan rabbi mana keessan haa diigu. Deema haadhaaf abbaa keessan diigaa malee ana na diiguu hin dandeettan. Lamin sammuu qaba. Waan naa ta'u filadha, waan naa ta'etu anaafis ta'ee waliin jiraadha. Kanaan ala garuu warroota hafaa fi kolkolleen mana keessatti haftee hireen dhibdee yaa rabbi dhiirsa naa baasi jettu hawwitti hinaafte haga na qabdu haga an jiru ana waa goota malee hawwii waa godhuu hin dandeessu. Iraaseen asaalliftee saxaaxaallu. Uf dabarsee ruuhii tiyya kennaan malee isii waa takka godhuu hin dandeessu amaanaadha. Okay? Anaaf isiin amaanaa ummanni islaamaa natti kenneedha. Isiin bar hadiida bar. Isiin bar warqiidha. Warqiin adada tumamuun jabaatee sana booda bareedee warqii ta'a. እሷ ማለት ያ ናት ወርቅ ናት። haati manaa koo warqii. Sababni illee tumamtee arrabsamtee namni amantaan isitti duulu namni gandaan isitti duulu namni siyaasaan isitti duulu wallaaltuu wallaalummaa fi isitti duulu karakkoo barumsaa qabu karakkoo beekumsaa qabu maraataan kafayyaa qabu meeqa isitti duultee kana hunda bira dubartiin dabartee as geettu bar osoo dubartii garii taate uffannis ta'e bar dubartii jabduu akkanaa rabbi nama harka buusee wallahi carraadha. እንደዚህ አይነት ጠንካራ ሴት ማግኘት እኮ እድል ነው። ሱብሃንአላህ ረቢ በር ነበው ፊ ጃለቱ ዋን ጃለቱ ለማከና dubartii waggaa sadii kolkolleetiin itti duultee dadhabdu dubartii akkana argatu jechuun bar carraadha. Gaafa anduu illee gaafa awwaata illee በጣም ጠንካራ ሴት ናት. maatii kiyya horatuu dandeetti ilmoo tiyya guddisuu dandeetti qabeenya kiyya naa eeguu dandeessi. እኔ ብኖርም ባልኖርም ማለት ነው አንጅራዱሌ ጅራቱ ባዱሌ ሙጨቲን ቱ ሙጨቲ ጀብዱ አከና ሃዳ መና ጀብዱ አከና ኡፍዱባ ቀባቱ ጀቹን ምንም ምፈራ ነገር የለም። ሀርዳሌ ወንት አከነቲ ዳራቲ ነፈኤ ስንታሰው ኦሶ ኢልሞት የነጀላ አረፍተን ዱ ኤሌ ጋፍ አዋተ ኒቲን ትያ አንቀባረርቴ ጉድስቴ ዱዳፊ ሰፉዳፊ አመንቲ ክያና ከና ጉድስቱ በራሴን ስለምትማመን ነው። በጣም ጀግና ሚስት አለች። በጣም ጀግና ሚስት ወላሂ ቢላሂ ኦሮሞ ኬሳ ነምኒ በይ yoo jecha takka jedhanii hin booya yoo jecha takka jedhanii jiruu fi jibba yoo jecha takka jedhanii uf dhaba min ayna seet bittoonnaat mucattii akkamii yoo taatu sabni isiin keessaa dhalatte saba kiyya ka jettuun waggaa sadii guutuu suuraa tokkicha qabatanii ganamaa galgala itti duula har'a gahuu jechuun bar jabeennuma hagam gahu onnee hagamii haga qabu isii waliin ciisee isii dinqisiifadhaanidha. Lamin ilmi dhiiraatu yeroo ammaa kanatti ummata donqooroo akkana kana waliin dorgomuu hin danda'u. Yoo jecha takka jedhanii namni dhiiraatu danfee ol garagalee jiruu fi jibba. Ganda namaa arrabsee amantii namaa arrabsee wanti inni dhakaa mukni inni ittiin boone jiru. Mee ummata guyyaa takka hawwiin deebisinii deebistee beekti? Maaliif? Waan isin tuffattuufi. Dunqurinnaan keessan wallaalummaan keessan sadarkaa hagamii akka ta'e waan beektuuf isin tuffattee isin jalaa cadhistii bara. Maaf isin hin galle? Waan isin bar ummata wallaalaa ummata sammuu xurii taataniif isin beeyti likkii keessanii. Kaleessa miidiyaa gubbatti qabsaayaa turte qabsooftuu Oromooti. Adda durummaan gaafa Hacaaluun Hundeessaa du'e ummata kanaaf dhaabataa jirtu. Galata namaan beektan nama kaleessa sagalee isinii ta'aa turte. Nama kaleessa osoo isinii dhaabataa jirtu bultii halaalaa ijaarratteenna sooshaal miidiyaa dhiistee gara jireenya ofii deebite. Mucattii kaleessa akkasii sagalee isinii taatu kaleessa tiktookii banattee isii waggaa 4 dura gaafa Hacaaluun du'e. Gaafa jawaarfaatii hidhamte feesbuukii irratti sagalee sii ta'aa turte galata isii wallaaltee isii arrabsaana hudduu harreesse sii dhaabatte kaleessa sii iyyaa turte sii booyaa turte galata hin beeytan mucattiin tun osoo isinii qabsooftu osoo guyyaa takka jechi hamaan afaan isiitii hin bahin gaafa kan bultii ijaarrattee innaan wama miidiyaa jedhamee itti dhiiste anatu giddiin harkisaa fida hin feetu miidiyaa kana dhiyaatu obboleeyyan kan isin kabajjutu jira kan isin jaaladhutu jira kan na jaalattantu jira garuu ilmooti yaa ol isin hin jaaladhu ilmooti yaa ol isin hin jaaladhu haadha manaati yaa ol isin hin jaaladhu
garuu isin jaaladha isin kabaja. Walumaa galatti ani rakkoo ganda namaa irraa hin qabu. Bakki irraa dhufe Oromummaa matabbaadhu naan jette. Gandummaa keessan seenin naan jedhan. Nama irreessitti agarsiisu ammoo du'a filadhu naan jedhan. Kanaaf ganda keessanillee wanti maqaa dha'uuf hin jiru, wanti tuquuf hin jiru. Garuu nan tuqina. Anallee dhiisa. Maatii kiyyallee dhiisa. Karaan kiyyaaf keessan gamaaf gaman. Karaa keessan deema, karaa kiyya deema. Wanti wal geennuun tokkollee hin jiru. Niitii xiyyaaf ilmoo xiyya yoo isin arrabsitan dabarsee kenne akka barbaanne irra albaanoo jettan lalijeem laniisteem dhimootaalloo. Niitii xiyyaafillee ilmoo kiyyaafillee rasaasa mataa nakeettan malee kolkollee afaan itti banuu hin dandeenye. Haati manaatiyya hawwiin warqii intala Oromooti. Akkamitti akka jiruu kiyya, maatii kiyya, ilmoo xiyya akkamitti akka oofadhu lannaantee maabiraaraa ta'e xabbaqabinyu. Giddeetaa hin labbinyu. Dirqama hin qabu. Sun laayifii kiyya ka dhuunfaate. Ante mana maa hin malakkate. Dullatti hin marte deemee heerume yoo carraa argatte. Yoo nama si fuudhu dhabde nama heerume bultii isaan diigine. Xambaataa. Mahayyimii xambaataa. Mahayyimii akka keessanii kanaan miti bultiin kiyya akka diigamu. Okay? Haadha manaa xiyya kaleessa kabajee naataati jedhee fuudhe donqooroon mana madaamii ta'e quuftee waan barbaaddee of keessaa albaate inni tidaareen himmaa farsisaa waa idillee. Bultii xiyyaaf nama kabajaa qabu. Aslan fuulduraafuu dhiirri arsii ufitti nama qabdi malee, ufitti nama hammatti malee, bultii gannamaa dhaabdi malee bultii namaan diigu takka fuudhee naataate warqinaati. Wallaahi osoo kana booda dubartii 1,000 addunyaa kanarraa dhufte nuusii isii onnee xiyya keessatti hin geettu. Badii namni kaleessa dabarsee nama qeeqan. Har'a bultii namni ijaarate diiguuf deemtan abboo rabbi bultii teessan haa diigu qaraa rabbi sin diige. Tiyya bultiin hin diigamtu rabbitu naa ijaare. Waan naa ta'u filadha, waan naa ta'etu anaafis ta'ee waliin jiraadha. Kanaa dhala garuu warroota hafaa fi kolkolleen mana keessatti haftee hireen dhibdee yaa rabbi dhiirsa naa baasi jettu hawwitti hinaaftee minim maa golli baatan. Anaaf isiin amaanaa ummanni islaamaa natti kenneedha. Amaanaa Oromoon gaddummaan qabne natti kenniteedha. Amaanaa aalima rabbii warra akka Ustaaz Naasir Hamzaa fa'arraa fuudheedha. Ani nama amaanaa nyaatu miti. Ani nama amaanaa aalimmanii nyaatee bultii tiyya diiguu miti. Yoo awwaa balleesse fiidanii mucattima miskiina tana waggaa 2-3 dhiigasii dhugdan. Ani walumaa galatti haga an jiruuf homaan taatu hamileen isiin cabu mataa ofii ol qabattee ganaa ol deemti laal. Gana gaafa an du'e waan hiree ofii haa taatu. Waan rabbi isii hire hin dhabdu. Gaafa an du'e warrallee qaba saballee qaba gosallee qaba waan ta'eef. Haga an jiru garuu kolkolleen heeruma dhabde. Jazbaan jiru ofii oofatuu hin beekne anaa lubbuun jiru hooma takka godhuu hin dandeettu. Minim maa dargaatu jiru. Wallaahi minim nagara attaa darbaatu. Sababni illee ani jecha keessaniif osoo hin taane amaanaa aalimman Oromootu narra jira. Olomaa'ii Islaamaa Minisootaa ta'aniiti bara aalimman nikaa kanaa godhan. Mooraalii ittiin isii qeeqnu qabdu. Laayivii nama 5,000 teessanii bar nikaa naa godhan. Mooraalii maaliitiin isii qeeqtan? Bimin mooraal? Isiin bar hadiida bar. Isiin bar warqiidha. Warqiin adada tumamuun jabaatee sana booda bareedee warqiidha. Iswaa maalat yaanaat warqinaat. Haati manaa koo warqiidha. Dubartii jabduu akkanaa rabbi nama harka buusee wallaahi carraadha. እንደዚህ አይነት ጠንካራ ሴት ማግኘት እኮ እድል ነው። ሱብሃንአላህ አንጅራዱሌ ጅራቱ ባዱሌ ሙጨቲ ጀብዱ አከና ሃደመና ጀብዱ አከና ኡፍዱባ ቀባቱ ጀቹን ምንም ፈራ ነገር የለም። በጣም ጀግና ሚስት አለች።